Tole maqaan keenyudha eessarraati dhuftee Waaqayyoo waldaa kana keessatti maasiif godhee maal dhugaa baata? Maqaan koo Asteer Tamasgeen jedhama. Gandan jiraan ganda duwwaa sadii asuma keessa jechuudha. Kanani dhugaa bahuuf dhufee daa'ima kana naannoo ji'a torbaadha kan ishee dhukkubsachaa turte. Dhukkubni ishees rakkoo sirna argamsuu ture. Yeroo sanatti yeroo dhukkubatti mana ka'anii hundumaa geessine dadhabne garuu fayyuu dadhabde. Haati koo asii waldaan jiraatti isin geessama jettee dhafetti. Gaafa dhufu dhumarratti nama hundumaaf kadhatanii warri waldaa kan dhuftanii hin beeknee ol kaa'inaan ol hin ka'e. Nama hundumaaf kadhatanii fixanii ati kottumee naan jedhani gaafa as ba'u daa'imni kee rakkoo sirna argamsuu qabdi naan jedhani. Dhuguma mana yaalaa hundumaa gaafa deemnu iyyuu daa'imni kee saayinasii qabdi, shaaworii hin gashinu, akka mucaa akka daa'imaa dhadhaan dibattuu naannoo ji'a torba guutuu duukaan rakkadhee as gaafa fidu garuu gaafa kadhatamuuf gaafa raajii sagalee raajiitiin daa'imni kun rakkoo sirna argamsuu qabdi maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyiteetti daa'imni kee bilisa baateetti gaafa sanaan jedhanii gaafuma sanaa kaasee mana yaalaa kamiin iyyuu hin geessine marfeen fudhanne akka nama guddaa daa'imni kun qoricha saayinasii galgala liqimsiisuurte gaafa sanaa kaasee garuu mana yaalaa kamiinuu hin geessine har'a yoo xiqqaate gana ji'a lamaadha. Garuu yeroo kaan guyyaatti mana yaalaa geessina nanna isheen dhiqattu dhadhaan dibattu waan foonii qabu bira gahuu hin dandeessu namni kamiyyuu taanaanii shaaworiin galu taanaan daa'imni foonii godhatti waan ta'eef mana namaa fuudhee dhaquullee saalfadhan ture. Garuu Waaqayyo isa kana hundumaarraa bilisa naa godhee daa'ima kana fayyaa guutuu akka isheen sirna argachuun ishee sirraa qilleensa gaarii Waaqayyo isheef kenna akka isheen fudhattu waan naa godhee fi sabni Waaqayyo kana dhageessa Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Tole ani kanan jedhu ji'a torba guutuudha kan daa'imni koo dhibee kanaan rakkatte jette ati yeroo dhuftetti waa'ee dhibee keetii kana nama itti himte qabda moo bifa akkamiin sii kadhate namni Waaqayyo? Nama tokkotti iyyuu hin himne yookaan haadha koodhaan iyyuu waldaa kamiin iyyuu hin geessu kana booddee maal yeroo hundumaa waldaarra fuudhee ishee joora hin naqannaan lakki Waaqayyo guyyaa qabaa iddoos qabaa iddoo itti fayyitu qabdi waan ta'eef dhuma dhaqnaan jetti fidee dhufe Waaqayyo gaafa sana furmaata naaf laate. Isa dhibee nama harkee nama fayyisuuf mee Waaqayyoo filalleef galata fidaa sabni. Kanaaf Waaqayyoon guddaa ammayyuu naa galateeffadha namni qilleensa malee jiraachuu hin danda'u. Mee dhibeen daa'ima kanaa yeroo dhibeen kun qabatu mee mallattoo akkamii agarsiisanni? Mallattoo isheen agarsiistu qilleensa dhabdii nukkaamamtii wuxxifattii jeshee sukkuumtii nagaan qabdu. Sanaan booda gaafa namni Waaqayyo sii kadhatee kaasee ati bilisa baatee mucaan kees bilisa baate. Ergasii gaafa Waaqayyo sagalee Waaqayyo raajiidhaanii daa'imni kee rakkoo sirna argamsuu qabdi as ba'e jennaan hin ba'e ergiin isaan kadhatanii booddee mana yaalaa sin geessine gaafuma sana bulee isaan shaaworii ishee gashee mirkaneeffachuuf jedhe dhuguma dhamoo jedhe gaafa shaaworii gashu mucaan koo ergasii daa'imni kun nagaa taatee akka barbaadde yoo qorra keessa dhaabattes rakkoo hin qabdu yeroo kaan mana cuccufna malee bakkeetti gadi hin baasu maaliif xinnoo ishee qilleensa rukute jennaan ammuma ishee ukkaamsaa ammuma dhukkubsatti ammuma fuune mana yaalaa geessina. Ergasii fayyaa taatee Waaqayyoon ammayyuu naa galateeffadhaa. Ituun dadhabeen sabni harka keessan irratti buusaa Waaqayyoof galata fidaa. Mee namoota gaaffii qabanii as keessa jiranii fi namoota dhibee qabaniif mee dhaamsa qabdu yoo jiraate? Lafti kun lafa fayyinaadha. Warri dhibee adda addaa qabdan amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti Waaqayyootti himadhaatii karaa raajii Waaqayyoo naaf waan dinqii naaf godhe waan hin yaadamne naaf godhe ammayyuu laphee keessan guutuudhaan warri dhibee adda addaa baatanii deemtan namni dhibee hin qabne hin jiru waan ta'eef qalbii keessan guutuudhaan gaafa Waaqayyo karaa raajii dubbatu Waaqayyo isin fayyisuu danda'a waan ta'eef ammayyuu an fayyina guddaan argadhe daa'imni koo fayyina guddaa argatte lafa itti hin geessin hin jiru waan ta'eef lafti kun lafa furmaataadha lafa fayyinaadha ammayyuu Waaqayyo akka naan na gargaara isiniin isa gargaaruun jedha. Tole Waaqayyo si eebbisuu fayyinni kee kan bara baraa ta'u amantoonni harka keessatti buusaa Waaqayyoo filalleef galata fidaa.